Hojjetaa mootummaatii fi barataan akkasuma lammiin biyyattii hundi dandeettii kompiitaraa kan bu'uuraa qabaachuu qaba jechuudhaan mootummaan biyya tanaa Itiyoo-koodariin akka baratamuu qabu erga labsee bubbulee jira. Iddoo baay'eetti inumaa Itiyoo-koodarii barachuun kun akka ulaagaatti fudhatamaa jira. Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa Itiyoo-koodarii itti barattan jalqaba hanga dhumaatti isin agarsiisa. Isin isinirraa eegamu silkii yookaan kompiitara keessan banattanii hanga dhumaatti na hordofuu qofa. Let's go! Daawwattoonni kiyyaa warri silkiirraa na hordofaa jirtan silkii keessanirraa gara Guugilii deemuudhaan Guugilii erga banattanii booda gara gubbaa sanii tuqaa sadeen gubbaa jirtu sanarra gad tuqattuudhaan yeroo isin tuqaa sadeen irra gad tuqattan desktop site kaja'utu gara gadii kana keessatti isinii dhufa. Kanaaf desktop site kaja'u kanarra gad tuqattanii yeroo isin desktop site irra gad tuqattan akkaanan amma kompiitararraa ilaalaa jiru kanatti isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf haala saniin akkaanan kompiitararraa hordofitti isinillee silkiirraan hordofuu dandeessu jecha. Warra kompiitararraan ilaalaa jirtan ammoo Itiyoo-koodarii barachuudhaaf jalqaba maal goona? Biroozarii barbaaddan banachuu qabdan jechuudha. An biroozarii nan fayyadamu biroozarii Chrome biroozariiti jechuudha akkuma beekamu. Kanaaf Chrome browserii kompiitara kiyyarraa hin banadhaa. Haala kanaan Chrome browserii banadheetiin jira. Taabii haaraa banachuudhaan maal jettanii barreessitanii iddoo sarchii kanatti maal jettanii barreessitanii Itiyoo-kooder jechuudhaan barreessitanii jechuudha. Itiyoo-kooder jettanii yeroo beessan haala kanaan isiniif fida. Yeroo isin barreessitan haala kanaan fida Itiyoo-kooder ka jettu kanarra gad tuqattanii jechuudha. Yeroo isin irra gad tuqattan kabajamtoota daawwattoota kiyya haala kanaan isinii fida. Kanaaf liinkii jalqaba dhuftu kana kan itiyookooders.et jettu tanarra gad tuqattanii Itiyoo-koodarii banachuudhaaf liinkii tana tan itiyookooders.et jettu kanarra gad tuqattanii jechuudha. Yeroo isin liinkii Itiyoo-koodarii gad tuqattan fuula kana isiniif bana. Akkuma agartan kana fuula kana isiniif bana. Gara galmeetti deemuudhaaf fuula kanarraa gad deemnee get started taja'u kanaatu jira. Get started kaja'u kanarra gad tuqannaa jechuudha. Get started kaja'urra yeroo nuti gad tuqannu akka isinitti mul'atu kanatti gara fuula kanaa nu fida. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota kiyya fuula kanarra koorsii sadiitu jira. Koorsii sadiitu argama akka isinitti mul'achuu kanatti jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti tokkoffaan Android Kotlin Development Fundamental jaa, lammaffaan Data Science Fundamental jaa, sadaffaan ammoo Programming Fundamental jaa. Koorsiin tokko fuula itti aanurra jira. Fuula itti aanu fudhachuudhaaf tuqaa lameen jalaa kanarraa tuqaa itti aantu kanarra yeroo akka gad tuqannu haala kanaan gara fuula lammadaatti na dabarsa jechuudha. Fuula lammadaa kanarraa Artificial Intelligenceetu jira jechuudha akkuma isin agartan kana. Kanaaf Artificial Intelligence dabalataa jechuudha. Koorsii afurtu jira jechuudha fuula kanarra. Kanaaf walumaa galatti Itiyoo-koodarii kana namni barachuu barbaadu koorsii afran kana baratee fixuu qabaa jechuudha. Kanaaf ammaan tana koorsii nan barachuu barbaadu Artificial Intelligence tana jechuudha. Artificial Intelligence tanan barachuu barbaada. Kanaaf koorsii barachuu barbaaddan kana barachuudhaaf maal gootanii gara gadii kana enroll kaja'u kanaatu jira. Isinin mul'ata jeetii yaada. Enroll kaja'u kanaatu jira waan ta'eef enroll kaja'u kanarra gad tuqattanii jechuudha. Enroll kaja'urra yeroo isin gad tuqattan akkuma isin agartan kanatti gara fuula kanaa isin fida. Gara fuula kanaa isin fiduudhaan waa'ee piroograamichaa yookaan immoo waa'ee koorsii kanaa waan tokko tokko isinitti himaa yookaan immoo isin barsiisa jechuudha asitti. Kanaaf maal jaa gubbaa tanatti login to continue kaja'utu jira jechuudha. Login to continue kaja'u kana irra gad tuqachuudhaan imeelii keenyaan seennaa jechuudha. Imeelii keenyaan galmaa'uu qabna waan ta'eef imeelii keenyaan galmaa'uudhaaf ammoo login to continue kaja'u kanarra gad tuqannaa jechuudha. Gara fuula kanaa isin fida. Fuulli kun iddoo isin imeelii keessaniin itti galmooftanidha. Kanaaf yoo nama haaraa taatan nama haaraa ammaan tana Itiyoo-koodarii galmaa'uudhaaf deeme yoo taatan sign up kaja'u kanarra gad tuqattanii yoo nama kana dura imeelii keessaniin galmaa'ee jiru taatan ammoo sign in kaja'u kanarra yeroo isin gad tuqattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kanaaf ammaan haaraan galmaa'aa jira waan ta'eef maaliin godhaa sign up kaja'u kanarraan gad tuqadhaa. Sign up kaja'urra yeroo gad tuqadhu haala kanaan naaf fida. Karaa sadiin galmaa'uu dandeessanii. Karaan inni jalqaba sign up with Google kaja'u kana karaa imeelii keessaniitiin galmaa'uu dandeessanii Googlein jechuudha. Karaa inni lammaffaa sign up with Facebook jaa. Kanaaf karaa Facebookiin galmaa'uu dandeessanii. Karaan sadaffaa ammoo imeelii keessanitti galchuudhaan asitti jechuudha. Imeelii keessan asitti galchuudhaan galmaa'uu dandeessan karaa sadeen kanaan jechuudha. Kanaaf ammaan sana karaa kana keessa sign up with Google kaja'u kanaaniin galmaa'aa jechuudha imeelii kiyyaan. Kanaaf irraan gad tuqadhaa. Yeroo irra gad tuqadhu akkuma isinitti mul'achaa jirutti imeelii kiyyaan fidee naaf tarreessa. Imeelii naaf tarraa'ee keessa imeelii kiyya kaniin galmaa'uu ni barbaade san irraan gad tuqadhaa jechuudha. Kanaaf yeroo irra gad tuqadhu haala kanaan akkaawuntiin kun duraanuu na jiranaan jechaa jira. Kanaaf akkaawuntii yoo jiraate saayiniin gochuu qofaatu nurraa eegama. Saayiniin kan jedhu kanarraan gad tuqadhaa deebi'eetiin imeeluma saniin seena jechuudha. Kanaaf Artificial Intelligence barachuu deema je'eetiin jira. Gara fuula kanaan fidee jira. Fuula kanarraa waa'ee Artificial Intelligence wanta takka isinitti himaa isin barsiisa. Ergasii gara gubbaatii maal jaa start my application jedhu kanaatu jira. Kanaaf applicationii keenya eegaluu qabna jechuudha. Applicationii keenya jalqabuu qabna. Kanaaf start my application jedhu kana irraan gad tuqadhaa. Yeroon start my application irra gad tuqadhu haala kanaan application naaf fida jechuudha. Foormii nan guutuu naaf fida. Foormii kana sirriitti guutuu qabdanii jechuudha. Kanaaf foormiin kun eessarraa eegala nationality keessanirraa eegala jechuudha. Nationalitiin keenya
Nuti egaa nama Itoophiyaa keessa jiraatu waan ta'eef naashinaalitiin keenya Itoophiyaadha. Itoophiyaa kajoo kanarraa hangattuu qabdaa jechuudha. Itti aansee your region jaa Itoophiyaa keessaa naannoo kamitti argamtanii jaa naannoo nuti itti argamnu an Oromiyaattiin argama. Isin ammoo naannoo itti argamtan laaltanii naannoo keessan guuttanii an Oromiyaa kajoo kanarraa hangattuu qabdaa jechuudha. Itti aansee please confirm your age jaa agein keessan meeqa hanga meeqaati jaa an amma 31 hanga 35 kajoo kanaan guuttadha. Isin ammoo 18 irraa hanga 22 guuttachuu dandeessanii kan barbaadan guuttachuu dandeessan jechuudha. Eejii keessan laaltanii yookaan immoo umrii keessan. Itti aansee please confirm your phone number jaa lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitan jechuudha. Asirraa biyya sanarra gattuqattanii biyyoota kana keessaa biyya Itoophiyaa filattan jechuudha ol deemtanii. Gara gubbaa yeroo deemtan haala kanaan Itoophiyaa isinii fida. Kanaaf gaafa nu Itoophiyaan as jirti waan ta'eef asirra gattuqadheetiin biyya Itoophiyaa kana ergan guutee booda lakkoofsa bilbilaa kiyyaa ittiin guutaa jechuudha. Sagalirraa eegaluudhaan itti guutaa jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa kiyya itti guuteen jira. Eegas itti aansee maaltu jira? What is your gender jaa? Saala keessan isin gaafata. Saalli kiyya gaa meeliidhaani. Kanaaf meel kajoo kanaan itti guuttadha. Itti aansee what is the highest level of education you have completed naan jaa? Sadarkaan barumsa keessanii maali jaa? Yoo barataa taatan high school jechuu dandeessanii, yoo nama digrii jalqabaa qabu taatan bachelor's degree jechuu dandeessanii, ana master's degree qaba waan ta'eef master's degree kajoo kanarraa hangattuu qabda jechuudha. Itti aansee what is your field of study jaa? Fieldiin isin qo'attan maali jaa? Fieldii keessan itti guuttanii yoo barattoota taatan natural science fi social science kajoo kanatu gara jalaa kana jira. Yoo natural taatan natural, yoo social taatan social kajoo irra gattu qattanii anamma engineering kajoo kanarraa hangattuu qabda. Itti aansuudhaan what is the name of your education institution jaa? Iddoon isin itti barattan baaneeti. Yoo barattoota taatan maqaa iskuulii keessanii itti galchuu ni dandeessanii anamma maqaa yuunivarsiitii kiyyaatiin itti galcha jechuudha. Gabaa jedhan itti galchuu dandeessan haala kanaani. Itti aansee what is your current employment status jaa? Yeroo ammaa kana qaxaramaadha moo qaxaramaa miti yookaan immoo nama qaxaramee jiraatu moo nama qaxaramee hin jiraanne jechuu isin gaafachaa jira. Yoo qaxaramtanii jiraattan full time employee jechuu dandeessanii. Yoo ammoo part time dhaan taate part time jechuu dandeessanii. Yoo barataa taatan student kajoo kanarra gattuu qottan jechuudha. An ammaan tana full time employee kajoo kanarraa gattuu qadda. If employed what is the name of your employer jaa? Akkasuma gaa iddoo itti qaxaramtanii jirtan san yookaan immoo iddoo hojjechaa jirtan san isin gaafate jechuudha. Kanaaf iddoon an hojjechaa jiru odaa bultuum waan ta'eef odaa bultuumin itti galfadha. Isin ammoo yoo barattoota taatan waan kana guutuun isinirraan eegamu jechuudha. Yookaan immoo yoo barataa taatan unemployed kajoo kana guuttan jechuudha. Yookaan immoo student kajoo kana guuttanii asitti ammoo unemployed kajoo kana guuttanii jechuudha. Yookaan immoo what is the name of your employer kajoo kana mana barumsaa keessan guutuu dandeessanii jechuudha yoo barataa taatan. Itti aansee maal ja'a how many years of professional experience do you have nuun jaa? Experience keenya nu gaafachaa jira yookaan immoo muuxannoo hojii keenya nu gaafachaa jira. Yoo barataa taatan I have no professional experience jettaniini. Yoo ammoo nama hojjetaa taatan waggaa hojjettan itti guuttan jechuudha. Nama 6 hanga 10 kanaan itti guuta. Itti aansuudhaan what is your primary reason for enrolling in this program jechaa jira. Maaliif prograama kanatti galmaa'uu barbaadde jaa? As keessaa an learn a new skill. Skillii haaraa barachuun barbaada kajoo kanarraa hangattuu qabda. Isin as keessaa kan barbaadan godhachuu dandeessan jechuudha. Akkaatuma fedhinnaa keessaniitiin jechuudha. Itti aansee how did you hear about this program jaa? Prograama kana haala kamiin dhageessee yookaan immoo akkamiin dhageessee jaa? An karaa telegiraamaa kanaan jaanii telegiraama irra gattuu qachuudhaan dhumarratti boksii kana gaa boksii kana ni agartanii boksii kanarratti right godhachuudhaan yeroo irra gattuu qattan right ta'a. Ergasii finish and submit kajoo kanarra gattuu qattanii finish and submit kajoo kanarra yeroo gattuu qattan gara itti aanutti isin dabarsaa jechuudha. Yeroo isin finish and submit jettanii gara fuula kanaa isin fiduudhaan maal isiniin jaa? Congratulations, you have been enrolled into this program jaa. Prograama kanarratti galmootanii jirtan waan ta'eef barachuu ni dandeessa waan jiru isinii fida jechuudha. Kanaaf gaa barumsa san barachuu eegaluudhaaf anamma barumsiin an barachuudhaaf deemu Android developer fundamental kajoo kana. Kanaaf barumsa san barachuu eegaluudhaaf start learning kajoo kanaatu jira gara jalaa kana. Start learning kajoo kanarraa hangattuu qabda jechuudha. Reefuun tana artificial intelligence barachuu barbaadee garuu isa san naaf hin mijoone waan ta'eef ammaan tana Android developer fundamental kanaan barachuu barbaade. Kanaaf gaa asirra dhufeetiin start learning kajoo kanarra gattuu qabda jechuudha. Yeroo kana gara fuula kanaatti isin dabarsa gaa akkuma isin agartan kanatti. Kanaaf gaa amma barumsa eegaluu ni dandeessan jechuudha fuula kanarraa. Barumsa akka barbaadanitti eegaluu dandeessanii iddoo kana chaatbootii qabanii chaatbootiin kun waan akka chaat GPT'ti. Asirraa gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessanii. Kanaaf kun peejii jalqabaati akkuma isin agartan kana welcome to Udacity jaa. Asirraa gaa welcome naan jechaa jira jechuudha. Itti gaafatamaan isaanii kuni haala kanaan egaa kan isin barattanii. Gara bitaa kanaan ammoo akkuma isin agartan kanatti leessaniitu jira jechuudha. Leessanii isin barachuu qabdantu jira.
Gara kanaan leesanii tokko barattan haala kanaan raayit isinii godha. Leesanii itti aanu barattan raayit godha. Haala kanaan raayit isinii godhaa deema jechuudha. Haaluma kanaan haga xumuraatti barattanii fixuu qabdanii jechuudha. Haaluma kanaan haga xumuraatti barattanii fixuu qabdanii. Yeroo isin haga xumuraatti barattanii fixan gara kan itti aanutti isin dabarsa jechuudha. Kanaaf amma koorsii jalqabaarraan jira jechuudha. Akkuma isin mul'atu kanatti tuqaa sadeen kanarra gattuqachuudhaan yeroo laalu tuqaa sadeen kanarra yeroo gattuqadhu koorsii 1, koorsii 2, koorsii 3, koorsii 4 jee haga koorsii dhumaatti naaf fida. Koorsii 6 qaba jechuudha. Koorsiin kun fakkeenyaaf Android developmentiin kun koorsii 6 qaba. Kanaaf koorsii 6 kana fixuu qabdan jechuudha. Dhumarratti koorsii 6 irratti certificate of completion'tu jira. Koorsii 6 irratti certificate qabaachuu qabdan yookaan immoo certificate fudhachuu qabdan jechuudha. Gaafii hojjetamuu qabutu jira. Gaafii sana hojjechuudhaan certificate fudhachuu qabdan jechuudha. Kanaaf an amma gara koorsii jalqabaatti irraa hin eegala. Koorsii jalqabaa kana akkuma agartan kanatti barachuu eegaltan jechuudha. Haala kanaan gad deemtanii barattanii fakkeenyaaf kun weelkaamiidha yoon irratti gadde. Welcome to Udacity. My name is Sebastian Thwan. I'm the founder of Udacity, and I'm so pleased you've chosen to work with us. Our mission at Udacity is to power. Haala kanaan viidiyoo dhaggeeffattanii booda haala kanaan olooftanii gara gadii kana dhuftanii yeroo gara gadii kana dhuftan next qajeeltu jira. Next qajeeluu kanarra gattuqattanii jechuudha. Next qajeeluu yeroo gattuqattan gara fuula itti aanutti isin dabarsa. Egaa leesanii jalqabaa kana raayit isinii godhee jira barattan jechuudha. Raayit godhee jechuun. Kanaaf leesanii itti aanutti dhufnee jirra. Leesanii itti aanu kanas haala kanaan barachaa deemtanii olooftanii dhumarra yeroo geessan yeroo barattanii fixan next jettaniini. Yeroo isin next jettaniin ammallee leesanii itti aanu leesanii sadaffaa isinii fida. Kanaaf amma leesanii lama baranneerra jechuudha. Yeroo leesanii lameen barannu haala kanaan raayit nu godha. Kanaaf haala kanaan ol deemnee akkanumatti ol deemnee next jechuudhaan gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Gara fuulduraa deemnaa. Fakkeenyaaf iskeejulii isaanii isin agarsiisaa jira. Haala kanaan next yeroo jettaniin ammas leesanii itti aanutti isin dabarsa jechuudha. Haala kanaan oloofnee erga barannee booda wanta isaan nuuf barreessan erga barannee booda gaafiitu jira. Gaafii kana erga hojjannee booda gaafilee kana hojjechuu qabna. Gaafii kana erga hojjannee booda itti aansinee next jennaani. Next yeroo jenneen ammallee gara fuula kanaa nuuf fidan jechuudha. Kanaaf classroom tour kaja kanatu jira. As keessaayis ol deemnee erga laallee booda jechuudha. Akkaataa kana itti aansinee next jennaani. Kanaaf next yeroo jennuun leesanii jalqabaa kana finnee jirra jechuudha ammaan tan. Kanaaf leesanii jalqabaa kana areet akka isin gootan isin gaafata. Areetii kana akka barbaadan godhuu dandeessanii satisfied kaja kana godhuu dandeessanii ergasii send and continue kaja kana gattuqachuudhaan gara leesanii itti aanutti deemtanii jechuudha. Kanaaf amma koorsii jalqabaa fixxaniirtanii jechuudha. Akkuma agartan asirra gattuqattanii ilaaltan koorsii jalqabaa fixxaniirtanii gara koorsii lammaffaatti dabraa jirtanii jechuudha. Asirratti haala kanaan gurraachomsee kan inni geengoo naan godhiniif maalii fi anaatu fatanaa hin dalagini jechuudha. Yookaan immoo gaafii isaan kanan hin dalagini osoo hin dalaginiin gubbaa darbee waan ta'eef haala kanaan osoo hin xumuriin gubbaa darbee jechuudha. Kanaaf gaafii yoo isin xumurtan geengoo kana akkanumatti gurraachomsee isinii fixaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan barachuun ni danda'ama. Leesanii hundaa'uu haala kanaan fixuu qabdan jechuudha. Leesanii hundaa'uu haaluma kanaan fixuu qabdanii. Kanaaf leesanii hunda haala kanaan baradhee fixuun yeroo narraa fixa waan ta'eef anammaan tana leesanii jiru hundaa'uu baradhee fixeetiin san boodarra sartifikeeta akkaataa itti fudhattan dhufee isin agarsiisa jechuudha. Egaa daawwattoota xiyyagaa akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti koorsii kana baradhee fixeetiin jira. Baratsuu kiyya maaliin beektanii gara bitaa kana akkuma isin agartan kanatti parsantii 99 irra jira. Parsantii 99 jechuun parsantii dhumaa qofaatu naaf ta'e parsantii takka malee baradhee fixeetiin jira jechuudha. Kanaaf baradhee fixee gaafii dhumaatirra geetiin jira. Koorsii kana yeroo barattanii fixan gaafii dhumaatu jira jechuudha. Dhumarratti qormaataatu jira. Qormaata ta'ee yoo dabartan sartifikeetatu isiniif kennama. Yoo qormaaticha dabruu baattan ammoo sartifikeetni isiniif hin kennamu jechuudha. Kanaaf qormaata kana yeroo barbaaddan yeroo baay'ee yookaan ammoo yeroo tokko qofa osoo hin taane hanga barbaaddan itti deddeebisanii fudhachuu ni dandeessan yoo darbuu baattan jechuudha. Yoo darbuu baattan yeroo tokkos lama sadii haga barbaaddan itti deddeebitanii haga darbitanitti fudhachuu dandeessanii sa'a haga isinii kenname qofa keessatti jechuudha. Jechuun ji'a lamaatu isiniif kennama koorsii kana barachuudhaaf ji'a lameen keessatti haga barbaaddan itti deddeebitanii parsantii 50 ol yeroo fiddan ni dabartan jechuudha. Kanaaf barachuu kiyya maaliin beektanii tuqaa sadeen kana reewwan gattuqadhu haala kanaan koorsii hundaa'u guguuteetiin jira jechuudha. Koorsii hundaa'u naa guutee jira. Haga koorsii 5ffaatti fixeetiin jira. Koorsii 6ffaatu hafe. Koorsiin 6ffaatuun koorsii sartifikeetaati. Koorsii fatanaati jechuudha. Kanaaf ammaan tana iddoo fatanaa geetiin jira. Fatanaa dhumaati. Iddoo fatanaa dhumaa kanarratti fuula kanarratti waa'ee fatanaa haga tokko isinitti himaa. Fatanaan kun jalqaba irratti maali? Fatanichi onlaayiniidha jechaa jira. Onlaayiniidha kan fattanamuu qabdanii. Akkasuma fatanaa kana torbaan 8 keessatti kan isin taa'uu qabdanii yookaan immoo koorsii kana eegaltanii ji'a 2 keessatti fatanaa kana fixuu qabdanii yookaan immoo fattanamuu qabdan jechuudha. Yoo ji'a 2 dabare wanti kun expired ta'a irra deebitanii ammas galmooytan malee fatanaa kana fattanamuu hin dandeessan. Kanaafuu within 8 weeks yookaan immoo torbaan 8 keessatti fatanaa kana fattanamuu akka qabdan isinitti himaa jira. Sartifikeeta kana fudhachuudhaaf assessmentiin yookaan fatanaan kun daqiiqaa 60 qaba jechuudha. Daqiiqaa 60 qaba.
daqiiqaa 60 keessatti yookaan ammoo sa'aatii tokko keessatti fatanaa kana hojjettanii fixuu qabdan jechuudha. Sa'aatii tokkotu isiniif kennamaa sa'aatii tokko keessatti hojjettanii fixuu qabdan jechuudha. Kan itti aanu ammoo sartifikeetni kun yookaan ammoo fatanaan tun fatanaan dhumaatuun gaafii 20 qabdii jira. Gaafiin 20 gaafii multiple choice ti yookaan ammoo gaafii filannoo 20 qabdii. Gaafii filannoo 20 kana hojjettanii fixuu qabdan jechuudha. Itti aansee ammas fatanaa kana gaafii takka yeroo hojjettan iftuubas deebuu hin dandeessanii akkasuma ammas gara duuraatti deemuu hin dandeessanii jechuudha. Okay? Gaafii erga hojjettanii itti aanutti darbitanii booda iftuuba deebuu hin dandeessan jechaa jira. Yookaan ammoo gaafii tokko dhiiftanii irra darbuu hin dandeessanii jechaa jira jechuudha. Gaafii tokko osoo hojjetin dhiiftanii irra darbuu hin dandeessanii yookaan ammoo gara duubaatti deebuu hin dandeessan jechaa jira. Kanaaf gaa sartifikeetaatu isiniif kennamaa jechuudha. Parsantii 60 ol yoo fiddan iskooriin keessan parsantii 50 osoo hin taane parsantii 60 ol yoo fiddan jechuudha. Sartifikeetaatu isiniif kennamaa yookaan ammoo sartifikeeta kana fudhattanii jechuudha. Kanaaf fuula kanarraa gara fatanaatti deemuudhaaf maal gootanii start the certification assessment ka jedhu kanarra gattu qattanii yeroo kanarra gattu qattan gara qaxxitaa gara fatanaatti isin fudhata jechuudha. Mee irra gattu qannee walumaan haa laallu. Yeroo irra gattu qannu haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Kanaaf gaa fatanaa sa'aatii tokkoof fattanamuu qabdan jennee jirra. Fatanaa sa'aatii tokkoof fattanamtanii sa'aatii tokkichaa saniif fattanamuudhaaf start the certification assessment ka jedhu kanarra gattu qachuudhaan gara fatanaa seentan jechuudha. Fattanamtanii daqiiqaa 60 keessatti yookaan sa'aatii tokko keessatti fattanamtanii parsantii 50 ol yoo fiddan sartifikeeta isiniif kenna. Yoo parsantii 50 ol fiduu baattan ammoo sartifikeeta hin qabdanii ammallee akka irra deebitan isin gaafata. Irra deebitanii fatanicha fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan fattanamuu ni dandeessan jechuudha. Kana dura fattanamee waan hin jiruuf fatanicha na agarsiisaa hin jiru ammaan tana. Kanaaf next yoo jenneen haala kanaan nu agarsiisa. Kanaaf sartifikeeta keessan fudhadhaa isiniin jechaa jira. Yeroo fatanaa fattanamtanii dabartan haala kanaan check for certificate isiniin jaa jechuudha. Check for certificate isiniin jaa yeroo fatanaa dabartan jechuudha. Fatanaa keessan parsantii 60 ol yoo fiddanii dabartan fuula kana isinii fidee check for certificate isiniin jaa. Kanaaf check for certificate ka jedhu kanarra yoo gattu qadde haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Haala kanaan naaf fidaa. Kanaaf get your certificate ka jedhu kanaatu dhufa jechuudha. Get your certificate ka jedhutu jira. You are currently logged in as maqaa kiyyanaaf fidaa, emailii kiyyanaaf fidaa. Ergasii maqaan keessan yoo xiqqaate qubee 30 gad ta'uu qaba jaa. Maqaan keessan qubee 30 gad ta'uu qaba jaa. Kanaaf haala kanaan erga addaan baafattanii booda maqaa keessan ta'uu erga addaan baafattanii booda maal gootanii get certificate ka jedhu kanarra gattuu hitan jechuudha. Get certificate ka jedhu kanarra gattuu hitanii yeroo isin sanirra gattuu hitan gaa fatanaa akka fattanamuu qabdan isin gaafata jechuudha. Fatanaa kana dura waan hin fattanamee jiruuf sartifikeetuman directly fudhadha jechuudha. Kanaaf gaa dhumarratti sartifikeetni isaan isiniif kennan kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota kiyya sartifikeeta kana dura sartifikeet fudhadheetiin jira. Kanaaf sartifikeetni nan fudhadhee fakkeenyaaf Android Developer Fundamentalii kanaan sartifikeeta kana fudhadheetiin jira. Sartifikeetni isaan isiniif kennan yeroo gabbuufattan yookaan immoo yeroo daawunlood gootan kana fakkaata. Haala kanaan sartifikeeta keessan gabbuufattanii yookaan immoo daawunlood gochuudhaan printii godhachuu dandeessanii jechuudha. Mana printii deemtanii yookaan immoo bakka itti bahu deemtanii printii godhachuu dandeessanii. Sartifikeetni isaanii akkuma isin agartan kanatti kana fakkaata. Kanaaf gaa koorsii kana haala kanaan barattanii dhumarratti fatanaa isaan isiniif kennan san parsantii 60 ol yeroo darbitan yoo dabartan haala kanaan sartifikeeta isiniif kennanii sartifikeeta san daawunlood ka jedhutu jira. Daawunlood irratti tuqachuudhaan sartifikeeta keessan daawunlood godhachuudhaan haala kanaan argachuu dandeessan isiniin jecha. Kanarraa kanuma fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Chaanalli kun ammoo chaanala barumsa adda addaa irraa argattan waan ta'eef chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Namoota biraa kan waan kana barbaadan bira akka ga'uuf ammoo viidiyoo kana share godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaatti.